السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني وردفتوتا في كبجمتوتا ماملتوتا قبل ميديا شو كان بيكيس في بيالات سنين وردفا جرتن نجيني كينيا بكا في كلتي جرتن تي سناقا كبجتشا أمس ولتدي بنجرة أما مالدان ولتدي بنجنان قبتي تكلم واي قبل ميديا شو maalirraa akka ka'e maaliif akka hundeeffame kaayyoon isaa maal akka ta'e waa'ee kanaa ilaalchisee qabxii takka lama dubbadhee irraa bu'uun barbaada. Maalidhaaf guddaa dubbatuun nama khayriin qabu agattii dubbatan ammoo waan xibsii waan bareeda dubbatutu caaladha waan ta'eef isinis tinaanifatina jecha hamma dhumaatti na wajjin turtii taasisa. Okay. Waa'ini gabbee miidiyaa shoo kan jedhamu kuni chaanaala. Chaanaala addisiidha. Duraan immoo maqaan isaa Dr. Gabbee Tiyuub jedhama. Dr. Gabbee Tiyuub sabiskiraayibii dhibbaa fi haga 58 akkas Dr. Gabbee Tiyuub maqaa Dr. Gabbee Tiyuubiin duraan akkasitti viidiyoo dalagaa ture. Amma ammoo gabbee miidiyaa shoo kan jedhamu moggaafadhee dhufe. Yeroo jalqabaa maaliif dhimma moggaafatiin maqaa erga jijjiirachuu jiraatte yoo jettanii gaafii kakaasan taate gaafa jalqabaa ani doktorinnatii digirii xiqqoo sirraa hanqatee bakka itti guuttadhu haga ammoo itti guuttattu maqaa doktorii kana biloog godhe naan jedhan hayyeeshi bakka erga isin jettan rakkoo hin qabu biloog godhe yeroo muraasaaf biloog godhe ergasii immoo ittan deebi'eedheeni ammaaf immoo maqaan chaanaalicha kanaa akkuma qara dubbadhee turetti gabbee miidiyaa shoo. Kaayyoon keenya inshaa Allah namoota bebbeekamoo yuutubara gurguddaa haasofsiifnee akkamitti akka isaan galma guddina chaanaalaa maaltu akka achiin isaan gahe maalirraa akka fakkeenya fudhatan gaafachuudhaan kaayyoo isa tokkodha. Inni lammaffaan immoo namoota beekumsa qaban kan immoo beekamtii hin qabne hamma dandeenye ol mul'isuudha inshaa Allah fedha rabbiitiin rabbiin qarqaarsifannee jechuudha. Kana fakkaata kan kana fakkaatudha hojiin chaanaala kana. Isin immoo maalidhaan nu bira dhaabbattu sabiskiraayib sheer laayik gochuudhaan nu qarqaartu. Wanna takka doolara takka keessan buufattu. Subscribe, share, like ngoota. Video nuti hojjanne ni daawwatta. Yoo waan ta'u ta'e like goota. Yoo waan hin taane ta'e like itaan goote maaliif akka ammoo like mataa gad deebiftee goote koomentiidhaan barreessitee nuuf himtanii akkasii subscribe, share, like godha. Baam baam hamma qophii biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura.